Gadda keessa ta'e gammachuun kee galma kee ibsuu hin danda'u. Gadditeetta jechuun addunyaan siif dhumate jechuu miti. Gammaddeetta jechuun immoo addunyaan siif harka walitti reebde jechuu miti. Jireenya kee keessatti galma kee kan murteessu hojii torra hojjechaa jirtu. Karoora tarra karoorsite kanatu galma kee boriif iddoo guddaa sii ta'a waan ta'eef jabeessi eenyummaa kee boriif jabeessi hojjedhu. Iddoo tarra jirtu kun iddoo tarratti karoorsitee jirtu kun bakkee toofiif yaaddu bakkee si madaalu ta'uu dhiisuu danda'a. Bakkee toofiif yaadde ta'uu dhiisuu danda'a. Jijjiiramati barbaaddu sanatu gara kee dhufamoo situ gara jijjiirama barbaaduu dhaquu qaba kan jedhu guyyaarraa wal faan laal. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo horoon inspire wartaatan akkam jirtu bakkee isin jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha tole gaa jireenya keenya keessatti maaltu nu barbaachisa karoora keenyaaf gammachuu keenyaaf nageenya keenyaaf wanta nuun qabnu hundumaa irratti akka nuun focus goone jiraannuuf tole gaa kanaaf immoo nuti jireenya keenya keessatti maal murteessuu qabna yookaan immoo maal beekuu qabna yookaan maal ofiif yaaduu qabna kan jedhudha guyyaarraa kan wal faana ilaallu wanta nuun dirqama hubachuu qabnu kan namoonni beekan nutti himuu hin dandeenye yookaan immoo nu dhoskan karaa milkaa'inaa kan ta'edha jechuudha. Tole gaa jireenya keenya keessatti addunyaan waa'ee miira keetiif dhimma hin qabdu. Addunyaan yoo ati milkooftellee yoo ati gadditellee yoo ati kuftellee tirachuun ishee ittuma fufti. Jireenya kee jijjiiruuf garuu itti gaafatamummaa kan qabu si qofaadha. Of gargaaruuf, of hambisuuf, of jiraachisuuf tarkaanfii fudhachuu qabu si mataa keeti. Addunyaan si faana dhimma rakkattuuf hin qabdu. Jireenya ishee itti fufti jechuudha. Tirachuu ishee fuulduratti adeemuun ishee udduubatti jettee ni ilaaltu jechuudha. Kanaaf immoo addunyaan miira keenyaaf, gadduu keenyaaf, boo'uu keenyaaf, dhiphachuu keenyaaf, argachuu keenyaaf, dhaba keenyaaf dhimma mataa isheetii miti. Kun rakkoo mataa isheetii miti. Addunyaan waa'ee miira keenyaarraa dhimma hin qabdu. Nudha kan waa'ee miira keenyaatti gaafatamummaa kan fudhatu. Nudha waa'ee miira keenyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatee jireenya jiraannuuf of qopheessee gara fuulduraatti kan tarkaanfachuu danda'u numaaf nu qofaadha. Dirqamni nurra jira. Kaayyoo keenya galmaan ga'uuf, karoora keenya galmaan ga'uuf, wanta uumamneef sana jiraachuuf itti gaafatamummaa kan qabu yookaan itti gaafatamummaa kan fudhate nuuf nu qofaadha. Nama biraa miti jechuudha. Namni tokkoyyuu itti gaafatamummaa nu fudhachuu hin danda'u. Kanaaf immoo maatti akka deemtu adda baasii beeki. Gammachuu kee irratti, miira kee irratti wanta kamirrattuu jalqaba hojjedhu. Yoo milkaa'ina fiixee milkaa'inarra ba'uu barbaadde ta'eef. Tole gaa inni lammeeffaarratti argamu immoo eenyumtuu si haa oolchuuf akkasuma immoo si haa hambisuuf teessee hin eeggatiin. Nama na oolcha yookaan immoo nama na hambisa jettee teessee eeggannaa of barsiistee jennaan jireenya kee akka ofiin boolla ofiif qotaa jirtu yookaan immoo akka ofiin boolla gad of fageessitee of awwaalaa jirtu adda baastee beekuu qabda. Namoonni si deeggaruu danda'u, karaa sitti agarsiisuu danda'u, garuu dhuma irratti itti gaafatamummaa jireenya keetiif dhibbarraa dhibbatti kan itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u siif si qofaadha. Kanaaf immoo wanta itti gaafatamummaa fudhattu san adda baasii beeki. Namoonni irra si deeggaran, namoonni irra karaa sitti agarsiisan, namoonni irra si duukaa dhaabbatan kun si deeggaruu danda'u, si cinaa dhaabbachuu danda'u, si jirra siin jechuu danda'u. Garuu itti gaafatamummaa wanta hojjechuuf jechaa jirtu yookaan wanta dalaguuf itti yaadaa jirtu sanarratti itti gaafatamummaa kan fudhatu siif si qofaadha. Biyya lafaa kanarratti namni nama barbaade yoo si jaallate, namni nama barbaade yoo siif ta'e na amani si duukaa boolla hin seenu. Akkanuma immoo si duukaa mana sirreessaa yookaan mana adabaa si duukaa seenuu hin danda'u. Waan dogoggora hojjettetti suma mataa keetitti gaafatama. Waan gaarii hojjettetti sumatti badhaafama. Kanaafuu namoota na fayyisa yookaan immoo namoota naaf dirmata yookaan namoota naaf dhufa jettee itti of amanuun sirrii miti. Adda baasii beeki namoota amantu yookaan immoo responsibility yookaan itti gaafatamummaa fudhachaa deemuu qabda. Hojii hojjettu yookaan immoo karoora jiraattu irratti yookaan waan barattu tokko irratti itti gaafatamummaa fudhatiin deemta taanaan kun galma keef gufuu sitti ta'uu danda'a. Amanamaan dhugaan muraasa qofaatu jira waan ta'eef eenyuunuu barbaaddee siif argamuuf dirqama tokkollee hin qabu jechuudha. Namni yeroo kamittillee sa'aatii kamittillee siif barbaadamee siif argamuuf dirqama mataasaa danda'e tokko hin qabu. Nama gaarii ta'uun, namni namaaf birmachuun, namni namaaf dhaabachuun kun dhugaa hin haalamnedha. Garuu immoo namni yeroo hundumaa dhibbaa dhibbatti naaf argamuu qaba yookaan immoo naaf argamuu qaba jettee jaamummaadhaan yookaan dunuunfattee itti seenta taanaan na amani wareegama guddaa kaffaluu dandeessa waan ta'eef. Kanaafuu hoomaa namti kamiyyuullee taanaan yaada kamillee taanaan nama sitti dhufaa jiru yookaan nama sitti adeemaa jiru adda baasii beeki. Nama kamirratti of gatuu keen dura, nama kamittuu hirkachuu keen dura, nama kamittuu rakkoo kee himachuun dura, namni kamuu akka inni si gargaaruuf birmachuu keen dura yaada keessan adda baasii beeki. Namni kamittuu dirqama hin qabu si gargaaruuf na hambisa jettee nama kamiinuu teessee eeggatta taanaan galma kufaatii keef of qopheessaa jirta waan ta'eef adda baasii beekii jechuudha. Tole gaa inni itti aanee argamu yeroon diina keessa guddaati yoo ittiin fayyadamin hafte jechuudha. Guyyaa ati rakkisaasisitu yookaan immoo guyyaa kamittillee yoo ittiin fayyadamin hafte alatti fayyadamuu qabdutti
yerootti dafquu qabdutti yerootti hojjechuu qabdutti yoo hojjetin hafte diina keessa guddaati akkati imimmaan hin buustu akkati dhiiga boossu si taasisa waan ta'eef yeroo dargaggummaa keetti yeroo keetti hin fayyadamin haftetti yeroo sa'a hojjechuu qabdutti sa'aatii fiiguu qabdutti sa'aatii itti fayyadamuu qabdutti hin fayyadamin yoo hafte sa'a barachuu qabdutti yoo hin baratin hafte sa'aatii dubbisuu qabdutti yoo hin dubbisin hafte na amani imimmaan guddaa si buusisa wareegama guddaa si buusisa diina keessa guddaati jechuudha yeroo qabdutti fayyadame yeroo qabdutti yoo fayyadamte namoonni baay'ee haala yeroo itti fayyadama isaanii haala karoora isaanii haala itti baafata yeroo isaanii nama kamiifuu hin qoodan maaliif yoo jette yeroon gati guddaa akka qabu waan beekaniif yeroon lubbuuti jedhu jireenya keenya keessatti yeroo daqiiqaa tokko ofirratti gubnu lubbuun keenya baduu danda'a waan ta'eef time is life jedhu dooktaroon akkasuma immoo atileetistoonni yookaan immoo warri fiigichaan jiraatan time is gold jedhu sekoondii tokko yoo jireenya isaanii irratti gubate jireenyi isaanii warqii irraa gara meetiitti gara kufa waan ta'eef kan nufu jireenya keenya keessatti yeroo keenyatti yoo hin fayyadaminamne yeroo keenyatti yoo hin karoorsinamne yeroo keenyatti yoo haalaan hin fayyadaminamne diina keenya isa guddaati gaabbii guddaa nutti fidee dhufa yaada guddaa gadamaa nutti fidee dhufa waan ta'eef yeroo qabnutti fayyadamu kan namni kamuu namaaf hin qoon yeroodha waan ta'eef yeroo kasaarraa namni kamuu siif dabarsee laachuuf hin eeyyamu waan ta'eef yeroo kirraa yookaan immoo alatti fayyadama yeroo kirraa dabarsite nama kamiifuu hin qoodin inni itti argamu immoo tasgabbina yookaan immoo jireenyi komfortii qabu yookaan immoo jireenyi mijataan diina keessa hamaati yoo wanta mijataa keessa jiraatte yoo wanta sin jeeqne yoo siif wanta komfortii laatee jiru keessa yoo jiraatte wanta koo akkas hin barbaachisnetti yaaduutiin of dagattaa jechuudha waan raawwachuu qabdu wanta hojjechuu qabdu guddina bira ga'uu qabdu rakkoo si mudatu hundumaaf itti gaafatamummaa fudhachuu dadhabdaa jechuudha yoo wanta tasgabbina qabu yookaan immoo komforteebilii taate yookaan immoo waan mijataa keessa yoo jiraatte maatii mijataa keessa jiraatte waan qabdu qofaaf maatii mijataa waan qabduuf maatii wanta hundumaa si guutu yoo qabaatte wanta itti yaaddoftu dhabdaa jechuudha wanta kamittiyyuu itti gaafatamummaa fudhachuu sodaattaa jechuudha wanta hojii sitti laatamu yookaan immoo wanta tokko gaafa raawwachuuf kaatu itti gaafatamummaa fudhachuu sodaata waan ta'eef milkaa'uu barbaadda galma ga'uu barbaadda taanaan wanta boqonnaa si laatu yookaan immoo wanta comfortable ta'erraa yoo wanta hundumaa argite yoo naannoo keettiin milkaa'uu barbaadde yoo namoota naannoo kee jiraniif bu'aa ta'uu barbaadde na aman wantota yoos galma yaaddi ga'uu dandeessa yookaan immoo bakka yaaddi geessa waan ta'eef kanaafuu jireenya keenya keessatti wantoota nu barbaachisan yookaan immoo wantoota nu hubachuu qabnu muraasa isaaniif kaasitan jira barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii yoo isinitti tolerte like share subscribe gochuun maatii keenya ta'a